Negara Tasfaa Studio kana kan inni dhufe jajjabeessuudhaatiif. Egaa akkuma beekamu Tasfaa Studiyoon yeroo gabaabaa keessatti hojii gurguddaa nama hojjete keessaa nama isa jalqabaadha jechuun nan danda'a. Tasfaa kana akkuma ol barreen yeroo jalqabaarraa kaasee bara 2011 nuti ijoollota afaan Oromootiin faarfannu kana walitti nu qabee Tasfaan kuni meeshaalee faaruudhaaf barbaachisan ijoollota keenyaaf qindeessee kan nuti hin qabne obboloota isaa hiriyoota isaa isa beekanii wajjin walitti dhiyeenyaan kan beeku meeshaalee faaruu nuuf guutaa tureera. Bakka deemnu hundumaatti deemee tajaajila afaan Oromootti xiyyeeffachuun ijoollota keenya walitti qabee faaruudhaanis barumsaanis kutaa hundumaatti kan akka godina Shawaa kanaatti deemee walitti qabaa jirudha. Tajaajiloota afaan Oromoo irratti kan inni laachaa jiru irratti hundaa'uudhaan Stuudiyoon kun tajaajilli inni kennu dhimma afuuraa qofa irrattidha. Dhimma biyya lafaa wajjinitti wanna wal qabateeru dhageessa argees hin beeku. Tasfaan baay'ee nama jajjabaachuu fi nama ogummaa adda ta'e qabudha. Hojiin obboleessi keenya kun itti jiru kun qabeenyaa nuti waliin qabnudha. Qabeenyaa walii keenyaa kanammoo kan jajjabeeffatu kan tumsatu nudha waan ta'eef isa durii iddoo biraa deemnu dhiisne isa durii laga baanee bu'aa baay'ee keessa dabarree iddoo biraa deemnu dhiisne kan qabnu waliin jabeeffannee amantaa keenya irratti illee jabinaa fi cimina akka qabaannu nan jedhaa. Iddoo kana dhufanii gara magaalaa Amboo kana dhufanii waan barbaadan wanta ogummaa isaa ilaallate kan hundumaa irratti akka hojjetan nan jedha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube Tasfaa Studio nageenyi keenya kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jenna. Har'a akkuma beekamu qophiilee yeroo biraa isiniif qindeessaa turree fi isiniif qopheessaa turre qophii keessummaa qabannee argamna. Qophii keessummaa keenya har'aa waliin kan isin waliin turu ani Lammii Gammachuuti. Nu waliin turtii gaarii qabaadhaa irraa baradhaa itti bu'aaraa. Keessummaan keenya har'aa eessarraa akka dhufanii fi maqaa isaanii nuuf ibsuudhaan gara ittaanutti itti deemna jechuudha. Baga nagaan dhuftanii gara Tasfaa Studio isiniin jenna. Maqaan keessan eenyu jedhamtu, eessarraa dhuftan? Tole, baga nagaan nu eegdan jecha. Ani maqaan koo barsiisaa faarfataa Diyaaqoon Kabaalikkiisaan jedhama. Kan ani dhufe kutaa Lallaba Godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa mana lubummaa aanaa Coomman Guduruu dirree nageenyaa Qulqullicha Mikaa'elaa fi Yohaannis Gabatee irraatiin dhufe. Tole, baga nagaadhaan dhuftee ammallee nagaa ta'e gara fuulduraatti illee nagaa qabaadhu siin jenna. Mee gara Tasfaa Studio akkamittiin dhufte? Haalli keessa jirtu mee maal fakkaata? Ani gara Tasfaa Studio kana kan inni dhufe jajjabeessuudhaatii fi kan inni dhufeetaniin ani jiru. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti waan inni argee jiruudhaatiif wanna qulqullinaatiin hojjechaa wanna jiruudhaatiif jajjabeessuudhaatiif akka jabaatuudhaatiif keessumaa miidiyaa afaan Oromooti waan ta'eef stuudiyoo afaan Oromoo kana akka jajjabaatuuf jechaan dhufe jechuudha. Tole, ati mee faarfataadhas barsiisaadhas gama fooniitiinis leenjiiwwan hedduu yoo qabaatte gama afuuraatiinis wantoota hedduu nurra quba qabaachuu ni malta. Mee Tasfaa Studio bifa kamiin argiteetu, akkamitti tilmaamteetu, akkamitti ilaalteetu waa'ee studio kanaa hangam quba qabaatteeti jajjabeessuudhaaf gara studio kanaa kan dhufte? Durumaan iyyuu Tasfaa Studioon kun otoo hanga kanatti guddatee hin banamin durayyuu duraatiin utuu gara kanatti hin dhufin baay'ee hojjechaa kan turanidha. Amma immoo gara
guddatee erga amma kanaa ga'eeti immoo wanna jajjabeessuu qabnudha. Egaa kanan ani argaati ture miidiyaalee garaagaraa irratti keessumaa miidiyaalee hafuuraa warreen ta'an irratti viidiyoo kiliippii isaan hojjetan irra caalaatti jechuudha. Isaan kanarratti baay'ee qaxalummaa kan qabanidha. Mas kana argeetaniin qulqullina isaanii keessumaa miidiyaa warra kaan wajjiniitiin gaafa ilaallu qulqullina isaanii wal gata waan ta'eedhaatiif kanaaf bakka kana dhufee isaan jajjabeessuudhaatiif dhufne jechuudha. Hayyee haa ta'u mee istiidiyoon Tasfaa sadarkaa kanarra osoo hin gahin durayyuu sadarkuma xiqqinaa yookiin ammoo sadarkaa hundeeffamni isaa kichuu ta'etti illee quba qabaata akka turte nutti himaa jirta. Mee bifa ammaa kanaanoo yeroo ilaaltu guddinni yookiin ammoo sadarkaan inni amma irra ga'u sadarkaa durii sana faana gaafa wal bira qabdee ilaaltu maal sitti fakkaata, akkamiin ilaalta? Dhugaadha. Sadarkaa kanarratti ga'uu isaattiyyuu baay'een ajaa'ibsiifadhe. Dhiyoo jalqabee sadarkaa kanarra ga'uu jechuun miidiyaalee warra kaan faana gaafa wal bukkee qabne ilaallu baay'ee wal gatu. Kun immoo gara fuulduraatti nuyi cinaa yoo dhaabbanne keessumaa faarfattoonni lallabdoonni wangeelaa yoo isaan biratti dhufanii wanta kiliippii ta'u hundumaa isaan wajjiniitiin haasawaa yoo deeman keessumaa gama afaan Oromoo kanaatiin jechuudha. Kan kanaa olitti miidiyaa afaan Oromoon kun garmaleetti guddachuu danda'a jechuu barbaadeetaniin. Hayyee bareedaa gaariidha. Istiidiyoo Tasfaa bifa kanaatiin quba qabaattee dhufteettaa ammallee quba qabaadhu siin jenna. Mee gama tokkoon istiidiyoon Tasfaa hundeeffamni isaas haa ta'u ammallee kan irra jiru harki caalaan tajaajila afaan Oromoo irratti hundaa'e. Tajaajila afaan Oromoo irratti fakkeenyaaf yoo fudhanne ati barsiisaadha faarfataadhallee wantoonni hedduun kanaan dura si qunnamuu malu chaalenjoonni garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ilaalle faarfattoonni afaan Oromootiin faarfannaa gara istiidiyoo deemanii yeroo waraabsisanis haa ta'u audoo irrattis kiliippii irrattis jechuu kooti rakkinoonni garaagaraa gama afaaniitiin yeroo isaa mudatan ni mul'ataallee jira. Isa kanaaf ammoo istiidiyoo Tasfaan furmaata ta'a jettee yaadda? Furmaata akkamii irratti immoo argama furmaata ta'a jettee yoo yaadde? Eeyyeen sirriitti furmaata ta'a jedheetaniin nan yaada. Maaliif yoo jenne istuudiyoo kana bira deemnee hanqinoota jiran yoo itti dubbanne haasofsiisne kan sirreessuu danda'udha. Dogoggoroota jiran kun dogoggorri kun jira jennee yoo itti himne nama amanee sirreessuudhaatii danda'udha jechuudha. Hanga kanaatti yoo rakkinni isaa argamuudhaatiillee baatellee gama sagaleetiinis yoo ta'e gama viidiyootiinis yoo ta'e hundumti keenyuu argaatiidha kan jirru. Kanaaf wanta reef biqilaa jiru kanammoo wanta hojii gaarii argamsiisaa jiru kanammoo ittuu jabeessine dogoggora wal sirreeffachaa maal gochaa deemuun kan danda'amudha. Kanaaf hundumti keenyu akka kanaatti fooyyessisiisuu ni dandeenya. Gama teenyee quba itti qabu utuu hin taane bira deemnee yoo haasofsiifne wanta irraati sirrachuu danda'udha jedha. Mee gara fuulduraatti istiidiyoon kun gama kamiin deemee eessarra ga'a jettee tilmaamta? Fakkeenyaaf jechuudha istiidiyoowwan hedduutu jira biyyattii kana keessaa gama afuurawwaas gama kaanis kan hojjetanii. Istiidiyoon baay'een garuu wanta afuurawwaa osoo hojjetanii yeroo isaan wanta biraallee hojjetan darbee ni mul'ata. Istiidiyoo kana hoo gama sanaan bifa akkamiin ilaalta? Odeeffannoo maal qabdaa? Maal argitee? Maal immoo tilmaamtaati? Dhugaa dubbachuuf taanaatiin ammammaatti hangan argetti istuudiyoon kun tajaajilli inni kennu dhimma afuuraa qofa irrattidha. Dhimma biyya lafaa wajjiniitiin wanna wal qabateeru dhageessa argees hin beeku. Garuummoo warreen kaan warreen akka kanatti tajaajilan wal keessa makuudhaatiin kanneen tajaajilan ni jiru. Garuu inni kun immoo fuuldura Waaqayyoottis fuuldura amantootaattis jaallatamaa miti wanna ta'eedhaatiif istuudiyoon kun qulqullinaatiin kan hojjetudha. Dhimma afuuraa qofa irratti xiyyeeffata. Inni kun immoo gama afuuraatiinis wanna nama jajjabeessudha. Gama afuuraatiinis wanna nama cimsudha wanna ta'eedhaatiif isaan kun akka kanaatti ilaalcha akka kanaa qabaachuudhaatii qabnan jedha. Inni kaan haala biyya lafaa keessa wal makee yoo deemeeyyuu inni kun immoo isaan faana tokko miti wanna ta'eedhaatiif miidiyaan kun warreen kaan irraa gama kanaatiin adda ni taasisaa jechuudha.
Hayyee istiidiyoon tasfaa tajaajila kennu keessatti amma fakkeenyaaf akka istiidiyoowwan biraa gatii faarfattoonni keenya hin qabne yookiin immoo gatii istiidiyoon biraa hojjetu miti harka caalaa kan hojjetu dhimma afuurawaa irratti waan hundeeffameef ilaalcha namni sun qabuu fi cimina akkasumas cimina yoonsiin jedhu gama diinagdeetiin namoonni rakkatan hedduutu jira faarfannaa hedduu baay'ee hawwatuu fi ergaa guddaa qabu akkasumas ammoo dandeettii afuurawaa qabaatanii maallaqa kan hin qabne faarfattoota hedduu qunnamaa ture argaallee turre faarfattoonni sunillee yeroo garagaraatti gama sooshaal miidiyaatiin ragaa ba'aa turaniiru. Gatii madaalawaa ta'e humna isaan qabaniin hojjeta isa kana hoo akkamitti ilaalta humna isaan qabaniin hojjechuu isaanii kana? Dhugaa dubbachuuf taanaan namootarraa akkan dhagayetti akkan quba qabaadhee jirutti gatiin isaan viidiyoo kilippii kan ittiin hojjetanii fi kanneen miidiyaa garaagaraa irratti kan ittiin hojjetan manneen istuudiyoo warra kaanii wajjiniitiin wal qixa miti. Inni kun immoo maal agarsiisa? Namoonni yeroo baay'ee gama garaagaraatiin waaqayyootiif tajaajila ni kennu. Inni kan qabeenya isaatiin yoo tajaajile, inni kan beekumsa isaatiin yoo tajaajile, inni kun garuu istuudiyoon kun gama viidiyoo kanaatiin namni ijaan ilaalee akka baratu kan taasisaa jiranidha. Haa ta'u iyyuu malee immoo gama istuudiyoo kanaatiin gaafa viidiyoon hojjetamu baasiin nama barbaachisa. Inni kun immoo baay'een isaanii harka qalleeyyii ta'uu danda'u. Inni kaanii tajaajila kennaa argatee kan ittiin immoo tajaajilu baajata dhabee rakkachuudhaati danda'a. Istuudiyoon kun gama kanaatiin warreen kaan irraatii addadha jechuudha. Ilaalcha gochuudhaatiin kan isaanii akka isaan tajaajilan kanneen isaan gochaati jiranidha jechuudha. Kanaatiif gama baasiitiin illee baay'ee gadi bu'aadha jechuun ni danda'ama. Maaliif yoo jenne dhugaa dubbachuuf taanaan namni dadhabe kan dadhabe haa nyaatu kan hojjete haa nyaatu akka jedhu macaafni qulqulluun isaanis immoo akka hojjetanitti illee argachuudhaati qabu ture. Inni kun immoo maal nu agarsiisa? Hinaaffaa amantaa isaaniidhaatiif qaban, hinaaffaa tajaajila afaan Oromoo irratti qaban kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf miidiyaalee warra kaan irraati, istuudiyoo warreen kaan irraati kan adda godhu inni kunis adda isaanii taasisaa jechuudha. Tolee gara dhumaatti deemnaa dhumarratti ergaa fi dhaamsati qabdu keessumaa gama tajaajila afaan Oromoo kanaan wal qabsiistee dhaamsati duuka buutota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo addunyaarra jiran jechuun biyya keessas alas kan jiran abbootii amantaa faarfattoota daaqonootaa fi kutaa tajaajila garagaraarra kan jiran jechuudha. Kanneen nuti maqaan dhoofnes isaaniif ergaan ati qabdu maali? Namoota biroofoo keessumaa namoota dandeettii qabaatanii maallaqa hin qabne kana gara tajaajilaatti fiduudhaaf akkasumas ammoo Tasfaa Istiidiyoon deeggarsa gochuu irratti waan argamuuf isaanillee gara kana dhufanii akka hojjetaniif walumaa galatti ergaa fi dhaamsati kallattii maraanuu qabdu yoo jiraatte dhaammachuu ni dandeessa. Dhaamsi ani qabu namoonni bakka jirtan hundumaa irratti keessumaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kanneen taatan biyya keessas taatan biyya alaa miidiyaa afaan Oromootiin yoo ilaalle Itoophiyaa keessatti baay'inaatiin waan jiran natti hin fakkaatu alas yoo ta'e kanaaf miidiyaa afaan Oromootiin reef dammaqee jiru akka borofa reef dammaqee baay'ee fiiga akka jedhamu reef ka'ee wanna jiruudhaatiif nuyi miidiyaa reef jalqabee jiru kana keessumaa tajaajila afaan Oromootiin gama kaniitiin baay'ee quuqamaa utuma jirruyyuu miidiyaa kana immoo nuti jajjabeeffachuun nurraatiin eegama jechuudha. Keessumaa warreen faarfannaa baasan warreen lallabanis faarfannaa qofa irratti miti kan viidiyoo kilippiin hojjetamu lallaba wangeelaa irratti maal irratti hojjetamuu ni danda'a waan ta'eedhaatiif keessumaa gama tajaajila afuuraatiin isaaniitiin quunnamanii isaanis nama dhaga'uu danda'an nama haasofsiisuu danda'a waan ta'eedhaatiif istuudiyochi keessummoota sirriitti kan simatu waan ta'eedhaatiif dhuftanii akka biratti tajaajila akkasii akka argamsiiftanii akka argattan isiniitiin hin jedha. Kan biraan haala baajataa ilaalanii gatiin guddaadha maaliidha osoo hin jedhamiitiin egaan isa kanaatiif otoo hin yaaddain isaanis ilaalcha kanaa waan of keessaatii qabaniidhaatiif bakka jirruurraatii dhufnee akka itti fayyadamnu karaa fagoo jennee ilaaluu dandeenya. Door Finfinneetti kan argamudha garuu
deemsa Finfinnee deemnu irraatiin kan ka'e baajata baasna jechuudhaatiin ni dandeenya. Amma garuu giddugala Oromiyaatti waan argameedhaatii jiruudhaatiif gara Ambootti dhufne gara Tasfaa Istuudiyootti dhufne akka tajaajila akka kanaa argannu isiniitiin jedha. Gama viidiyoo kiliippiitiin immoo faarfannaas ta'e maalis ta'e Waaqayyootiin akka tajaajillu istuudiyoo kanas akka jajjabeeffannu wal cinaa akka dhaabbannu jechuun barbaada. Galatooma. Ayyee yeroo gaarii qabaadha. Ammas qophiin keessummaa keenyaa itti fufeetu jira nu duukaa bu'aa jenna. Keessummaan keenya sadarkaa lammataa irratti argaman irraa maqaa isaanii fi eessa akka dhufan barreetu walitti deebina. Maqaan keessan eenyu jedhamtu? Baga nagaan gara Tasfaa Istuudiyootti dhuftan eessarraa dhuftani? Baga nagaan nu eddan isiniin jecha ani maqaan koo Daaqun Amaanu'el Kibbabuun jedhama. Kutaa lallaba godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa Bataskaana Qulqulleettii Kidaana Miratii irraa amma kanan jiru Amboo Yuunivarsiitii baradhaa jechuudha. Tolee Daaqon waggaa meeqaffaa barattaa Amboo Yuunivarsiitiidha akka barataa jirtu nutti himte waggaa meeqaffaa barattame? Waggaa arfaffaadha kanin baradhu muummee saayinsii fayyaarraa jechuudha. Tolee jabaadhu siin jennaa. Amma kan argamtu istiidiyoo Tasfaatti. Istiidiyoo Tasfaa mee akkamittiin dhufte? Akkamiin dhufuu dandeesse? Waa'ee istiidiyoo kanaa wanti quba qabdu maali? Ani Tasfaa kana faana bara 2011 yuunivarsiitii keessatti wal beekuurraa kan ka'e nuti yeroo sanatti immoo barattoonni afaan Oromoo walitti qabamne iddoo tokkotti faaruudhaanis barnoota amantaanis iddoo kanarratti wal barree wariin gara tajaajila afaan Oromoo karaa yuunivarsiitii Amboo itti fufnee achirratti wal barree jechuudha. Tolee amma gara Tasfaa Istuudiyootti bifa kanaatiin dhufte Tasfaa faana dur akka wal beektan illee naa kaasteetta. Keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti yeroo fooyya'insi amma irra jirru kun hin jirre durayyuu tajaajila afaan Oromoo irratti gurmaa'uudhaan gama amantaatiin barsiisuudhaan faaruuwwan garaagaraallee waliin faarfachaa akka turtan kaastee jirta. Mee istiidiyoo Tasfaa bifa kamiin ilaalta? Yeroo dur turee fi amma jiru garaagarummaan jiru maali? Tasfaa kana akkuma wal barreen yeroo jalqabaarraa kaasee bara 2011 nuti ijoollota afaan Oromootiin faarfannu kana walitti nu qabee Tasfaan kun meeshaalee faaruudhaaf barbaachisan ijoollota keenyaaf qindeessee kan nuti hin qabne obboloota isaa hiriyoota isaa isa beekanii wajjin walitti dhiyeenyaan kan beeku meeshaalee faaruu nuuf guutaa tureera. Iddoo kanarraa kan ka'e wal barree Tasfaa kana wajjin gara tajaajila afaan Oromoo itti fufnee turre. Amma garuu sadarkaa kanarra ga'ee inni immoo gara fuulduraattis abdii guddaa isa irraa eeggannaa jechuudha. Tolee Tasfaa Istuudiyoon duratti beektuu fi amma beektu mee garaagarummaan isaa maaltu jira jettee tilmaamta? Fakkeenyaa fi naannoo bara 2011 yeroo wal bartan sanatti tajaajiloota istuudiyoon wal qabatan muraasa jalqabeetu ture. Jalqabbii yeroo sana jiruu fi amma jiru gaafa wal bira qabdee ilaaltu miira kamtu sitti mul'ata? Mee maal tilmaamuu dandeessa gara fuulduraatti? Yeroo sanatti Tasfaani kun barattoota yuunivarsiitii walitti qabee wantoota faaruudhaaf barbaachisan baay'ee isaa hojjechaa tureera. Yeroo sana akka barattoota yuunivarsiitii hojjetu iyyuu malee amma immoo guutummaan guutuutti akka mana amantaa keenyaatti wantoota mana amantaa keenyaaf barbaachisaniin Tasfaan istuudiyoon kun nuuf qindeessee sadarkaa afaan Oromoo beeksisuurraan kan inni ga'e kan baay'ee namatti toluu fi kan nama boonsuudha. Yeroo sanatti barattoota yuunivarsiitii qofaan haa eegalu iyyuu malee har'a yeroo ammaa kanatti immoo sadarkaa guutummaa Oromiyaa irratti keessumaa kara lixaa kana irratti wallaggoota arfaniin qabatee godina Shawaa lixaa kana keessatti baay'ee beekamaa fi baay'ee kan namatti tolu hojii boonsaa hojjeteera. Duraanii faaruu tokko waraabuudhaaf qindeessuudhaa fi gara magaalaa guddittii biyyaa kan taate gara Finfinneetti imalaa kan turan amma immoo itti siqee gara godina Shawaa lixaa kana keessatti kan argamu Amboo kanatti waan argameef kun waan baay'ee dadhabbii baay'ee irraa faarfattoota keenya warreen sagantaa afaan Oromoon kan wal qabatu karaa mana amantaa keenyaan kan geggeessan illee itti dhiyaate kan argameedha, kan namatti toludha jechuudha.
Hayyee Tasfaa Istiidiyoon tajaajila afaan Oromootiin wal qabsiistee amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee faarfattoonni hedduun lallabdoonni hedduun wantoota garaagaraa sagaleenis haa ta'u kilippiidhaan yeroo hojjetanitti rakkoowwan hedduutu isaan qunnamaa ture. Amma garuu tajaajila biratti argame kanatti rakkoowwan sun hedduun isaanii hafuu malu waan ta'eef tajaajila afaan Oromoo kanarratti Tasfaa Istiidiyoo ati bifa kamiin ilaalta? Jabinni yookiin ammoo dadhabinni inni qabu gama lachuunuu qabdee jechuudha. Bitaasaas mirgasaas yeroo ilaaltu maaltu sitti mul'ata? Maaltu sitti dhaga'ama? Maalimmoo tilmaamuu dandeessa gara fuulduraatti maal ta'a jettee yaaddati? Tasfaanii yeroo gabaabaa yookaan dhiyeenya keessatti haa jalqabu iyyuu malee inni kuni abdii ani isarraa qabu yookaan gara fuulduraatti kan isa abdadhu fuulduratti faarfattoota afaan Oromoon kan wal qabatu sagantaa afaan Oromoon kan wal qabatu bakka adda addaatti deemeellee hanqina rakkinoota adda addaa jiran irratti furmaata ni godha jedhee nan abdadha nan eegasi. Akkasumas illee ta'ee inni immoo hojii isaa kana irratti qulqullinaanii hojjetee gara uummata keenya isa dur rakkachaa ture keessatti gara rakkinoota afaanii wantoota baay'eetu ture isaan kanaaf illee furmaata ni ta'a jedheetani nan yaadaa nan abdadhas jechuudha. Tolee, mee ati gama dhuunfaa keetii yoo yaaddu fakkeenyaaf ijoolleen dandeettii ciccimoo qaban jiru faarfannaadhaan haa ta'uu kennaawwan garaagaraatiin jechuudha. Haa ta'u garuu hanqina baajataatiin namoonni osoon hojjetiin hafan hedduutu jiru. Sana wal qabatee hanqina mudate sana immoo Tasfaa Istiidiyoon akka nama dhuunfaa tokkoottis haa ta'u akka dhaabbata tokkootti rakkoowwan sana furuudhaaf kan hundaa'edha. Isa kana mee faarfattoonni hedduun hanqina baajataa isaan mudate oolchuudhaaf gara istiidiyoo Tasfaa dhufanii akka tajaajilamaniif yookiin ammoo waa'een Tasfaa Istiidiyoo gatii madaalawaan hojjechuusaa wanti quba qabduu fi sanarratti ammoo dhaamsa ati qabdu yoo jiraatte dhaammachuu dandeessaa, ergaa qabdus dabarsuu dandeessa. Isa kana Tasfaa Istiidiyoon wanta dhugaa wanta seenaa ta'ee jiru kan obboleettii keenya faarfattuu taarikii irratti waan baay'ee arguu dandeessu beekus ni dandeessu. Isa kana ani akkan beekutti inni isa kana hojjete gabaarras oolcheeras jedhee nan yaada nan beekas isa kana argeeras. Isa kanaaf immoo obboleessi keenya haaluma kanaani daandii imala isaa eegale kana haga xumuraatti waan qulqullina qabuu fi haala bareedaa ta'een itti fufuu qaban jedhaani jajjabinas nan hawaafi jechuudha. Mee hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo addunyaa guutuurra jiraniif jechuun keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee jechuu kooti sadarkaa tajaajilaa garaagaraa kan qabaniif wanta ati dhaamtu akka waliigalaatti maaltu jira? Dhaamsa dhumaa dhaammachuu ni dandeessa? Dhaamsi dhumaa ani qabu iddoo kanarratti qabeenyaa yookaan hojiin obboleessi keenya kun itti jiru kun qabeenyaa nuti waliin qabnudha. Qabeenyaa walii keenyaa kanammoo kan jajjabeeffatu kan tumsatu nudha waan ta'eef isa duri iddoo biraa deemnu dhiisne isa duri laga baanee bu'aa baay'ee keessa dabarree iddoo biraa deemnu dhiisne kan qabnu waliin jabeeffannee amantaa keenya irratti illee jabinaa fi cimina akka qabaannu nan jedhaa. Iddoo kana dhufanii gara magaalaa Amboo kana dhufanii waan barbaadan wanta ogummaa isaa ilaallate kan hundumaa irratti akka hojjetan nan jedhaa. Dhaamsi koo isuma kanaadha. Hayyee galatoomii turtii gaarii siif haa ta'u. Atunillee akkasuma galatoomaa nagaan tura. Qophiin keessummaa keenyaa ammas akkuma itti fufetti jira. Ergaawwan garaagaraa dhageessanii irraa barataa fi irraa hubataa akkasumas itti bu'aaraa akka jirtan abdii guutuu isin irraa qabna. Amma immoo itti aansinee keessummaa sadaffaa isiniif qabannee jirra. Keessummaa sadaffaan maqaa isaanii fi gahee hojii isaanii akkasumas eessarraa akka dhufan nutti himu. Baga nagaan gara istiidiyoo Tasfaatti dhuftanii maqaan keessan eenyu jedhamtu, eessarraa dhuftan? Maqaan koo Daaqun Daani'eel Hambisaan jedhama. Kanan dhufe Finfinnee irraa. Tolee, Daaqun Daani'eel Hambisaa baga nagaan gara Tasfaa Istiidiyoo dhufteen isin jedha. Mee gara Tasfaa Istiidiyoo dhufuu kee har'aa kanaaf maaltu sababa ta'ee akkamiin dhufte? Istiidiyoo Tasfaa kana immoo akkamiin ilaalta? Akkamittiinis immoo quba qabdaa? Yaada qabdurraa xiqqoo nuuf qoodi. Egaa baay'ee namatti tola. Gara Tasfaa Istiidiyoo kana dhufuu kootti baay'ee hin gammada. Egaa akkuma beekamu Tasfaa Istiidiyoon yeroo gabaabaa keessatti hojii gurguddaa nama hojjete keessaa nama isa jalqabaadha jechuun nan danda'a. Keessumaa afaan Oromiffaa irratti hojii guddaa kan hojjechaa jiru.
nan arga. Egaan tasfaa wajjin kan wal barre keessumaa bara 2011 kaaneeti wajjiniin jirraa tajaajilumarraan kan wal qabatu jechuudha. Innis immoo tattaaffii guddaa gochuudhaan baay'ee nama ajaa'ibsiifamu keessaa isa tokkodha. Egaa innis immoo abjuu isaa milkeessuu fi galgalaaf ganama barumsa isaa cinatti hojii kana eegaluunsaa hedduu kan nama gammachiisuu fi nama boonsuudha jechuudha. Egaa Tasfaa Istiidiyoon kan inni eegalee yeroo gabaabaadha. Yeroo gabaabaa kana keessatti immoo keessumaa faaruuwwan afaan Oromiffaa irratti viidiyoo qulqullina qabuu fi sadarkaa isaa eeggate hojjechuudhaan yeroo jalqabaatii fi nama hojii guddaa hojjete jedheetani kana namanu. Egaan Tasfaan baay'ee nama jajjabaachuu fi nama ogummaa adda ta'e qabudha. Egaa keessumaa faaruu afaan Oromiffaa irratti aga ammaatitti kan hojjetaman keessaa viidiyoowwan hojjetaman keessaa wal bira qabne yoo ilaalle baay'ee garaagarummaa guddaa kan qabuu fi qulqullinni isaa sadarkaa guddaarra kan jiru yookiinis immoo sadarkaa isaa kan eeggate ta'ee kan hojjetamaa jirudha. Kanaaf egaa hojii kanatti cimsee akka inni itti fufullee abdii guddaan qaba. Egaan Tasfaan keessumaa hojii isaatii fi nama kabaja kennu darbees immoo ogummaa nama barbaadudha jechuudha. Ogummaa gaafati barbaaddu argite si barbaada ogummaan illee dabalate galma kee bakkaan ga'uudhaaf kaayyoo kee qabattee hoggaa galgalaaf ganama ciniinnattee hojjettu wanti itti milkoomne hin jiru jechuudha. Egaa Tasfaan milkaa'ina isaa kan hin arge yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa kana ga'u jechuun isaaf nama waggaa baay'ee ogummaa kanarra ture caalaa nama fakkaatee argamedha jechuudha. Nama hojiidhaan agarsiisedha jechuudha barumsa barate. Kanaaf egaa abdii guddaan gara fuulduraatti illee sadarkaa guddaarra akka inni ga'u abdii guddaan qaba. Kanaaf gara Tasfaa Istiidiyoo dhufuu kootiif baay'ee gammadeera jechuudha. Egaa yeroo darbee faaruu obboleettii keenya faarfattuu Taarikee Istiidiyoo Tasfaattidha kan hojjetaa turtanii akka nama dhuunfaa tokkottis haa ta'u akka immoo nama faarfattuu sana deeggaraa wajjin bu'aa gama garaagaraatiin wajjin ta'aa ture tokkotti gaafa ilaaltu Tasfaa Istiidiyoon maamila isaas haa ta'u namoota akkasii keessummeessuudhaaf ilaalchi inni qabu dandeettiin inni qabu miirri inni qabu deeggarsi inni kennu gama nama sana deeggaraa tureenis haa ta'u akka nama dhuunfaa tokko yookiin ammoo nama deeggarsa sana keessaa walaba ta'ee tokkotti gaafa yaaddume maaltu sitti dhaga'ama? Keessumaa egaa obboleettiin keenya faarfattuu Taarikee Solomoonii nama uumamaan qaroo hin qabnedha, qaroo dhabeettiidha. Egaan faaruu akka isheen hojjettuu fi gargaarsa garaagaraatiin yeroodhaa gara yerootiitti gochaa fi ture. Faaruu ishees kan hojjetame faaruu ajaa'ibaadha. Baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan namatti toludha walaloon isaallee. Egaan walaloo isaa kan barreessee fi faarfattuu kana faarfataa Daaqun Lammii Tarfaasaati. Ani immoo maallaqaan deeggaruudhaan illee bira dhaabbachuudhaan jajjabeessuudhaan qo'achiisuudhaan akka isheen faaruu kana hojjettu taasisne. Egaan argite nama qaroo dhabeettii kana ija isheetiin hin argitu nama akkasii gargaaruun waaqa biraallee eebba guddaa kan namaaf argamsiisudha. Erga isheen istiidiyoo galtee faaruun kun ba'ee booddee kallattiidhumaan an Tasfaa Istiidiyoo naasofsiise. Kan inni naasofsiises immoo mucattii kana gama kamiin ogummaa isaatiin akka inni deeggaru yookiinis immoo akka inni gargaaruudha kanan gaafadhe. Innis immoo ishee gargaaruudhaa fi fedhii guddaa akka inni horate hin argee jechuudha. Egaanis
taarikeen bakka isheen jirtu bakka dhaloota ishee godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiidha kan isheen jiraattu achi waamuudhaan akka isheen Tasfaa Istiidiyoo biratti hojjettu taasisitan jira jechuudha. Egaan isheenis erga isheen addana geessee Tasfaan yeroo isaa itti kennuudhaan baay'ee viidiyoo ajaa'ibaa hojjeteefii ni jira. Faaruu ishee kanarratti guyyaa lama guutuu ganamaa kee amma galgalaatitti wajjin yeroo isaa aarsaa godhee dadhabbii isaa nan beelee nan dheebodhe otoo hin jedhin faaruu ishee kana waraabee fi bifa nama ajaa'ibuu fi nama hawwatuun hojjetee fi kunoo namootaaf dhiyeesseetii ni jira. Viidiyoon ishee kunis illee baay'ee jaallatameeti yuutuubiitti gurgurameetii ni jira. Kanaaf egaa Tasfaa Istiidiyoon mucaa kana gargaaruu biratti jechuudha aarsaa guddaa itti kaffale jechuu nan danda'a jechuudha. Sababni isaa hojii sa'aatii tokko yookiinis immoo hojii sa'aatii lama caalleetitti guyyaa lama guutuu aarsaa of gochuudhaan viidiyoo ishee kana waraabaa kan ture. Kana biraan immoo editingii isaallee bifanni bareeduun bifanni nama hawwatuun bifa ajaa'iba ta'eetiinidha kan inni hojjeteefii jiru. Egaan innis immoo mucaa kana bira dhaabbachuun isaa mucaa kana gargaaruun isaa bor tokkoffaa eebba waaqa biraa argachuu isaadha inni kun kan inni sadarkaa jalqabaarra kaawwate. Lammaffaa immoo nama kana gargaaruu isaatti illee ofii isaatti illee gammachuu guddaa akka inni argateedha kan inni irraa hubadhe. Mucaa kana qofaa osoo hin taane namoota kan birootiif illee even namoonni akka kana dadhabanii maallaqaan nama dhabuudhaan dandeettii garaagaraa qabaatanii booddeetti afan illee hin jiru. Isaan illee nama kana ilaalanii akka isaan jabaataniif nama fakkeenya guddaa ta'ee mul'ateedha jechuudha Tasfaa Istiidiyoon. Kanaaf karaa kanaa baay'een guddaa isa galateeffadha. Jechuun bakka bifan ittiin ibsuun qabu jechuudha. Kanaaf hojii isaa kana gara fuulduraatitti illee taarikii irratti dhaaba osoo hin taane namoota akka kana dadhaban gargaarsa barbaadan birallee bor maallaqaanis ogummaadhaanis dandeettii isaa hundumaanii akka inni bira dhaabbatu abdii guddaan qabaa jechuudha. Malee taarikii irratti qofaa kan daanga'e miti. Gargaarsi isaa ogummaan isaa namoota hundumaa biratti akka inni calaqqisu abdii guddaan qabaa jechuudha. Mee tajaajila Tasfaan Istiidiyoon kennaa ture namoota dandeettii qabaatanii rakkoowwan garaagaraa uumamaanis haa ta'u namtolcheedhaan isaan qunnaman illee gargaaraa akka ture atuu dhugaa baatee jirta. Inni kun gaariidha. Keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti faarfattoota hedduu fakkeenyaaf yoo fudhanne faarfattoota hedduutu jira sagantaa garaagaraatiin ulaagaa garaagaraatiin akkasumas immoo gulantaalee garaagaraatiin kan tajaajila kennanii. Gama biraatiin ammoo gama kutaa lallabaatiin yoo ilaalle lallaboota garaagaraa waraabsisuu irratti gara kilippiitti yookiin ammoo VCD'tti jijjiiruu irratti rakkoowwan hedduun namoota tajaajila afaan Oromootiin tajaajilaa turan mudataa akka ture namuu quba qabaa mudataallee jira iddoo tokko tokkotti ammallee. Tasfaa Istiidiyoon immoo yeroo kanatti hundaa'ee tajaajila afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee tajaajila kana kennuusaa namni itti gammadamoo ittiin gammadu yoo itti gammade ammoo akkamiin jabeessuu qabaa kan ittiin gammanne yoo ta'e ammoo maal gochuu qabaa yoo itti gammade ammoo jabina kennu sana irratti immoo akkamiin cimsee istiidiyoo kana sadarkaa piroofeeshinaala ta'urraan ga'uu danda'a jettee tilmaamtaati. Dhugaa dubbachuuf yoo jenne viidiyoowwan kanaan dura afaan Oromiffaatiinis ta'e hojjetaman hedduun isaanii hin jiru. Garuu namoonni afaan Oromiffaatiin viidiyoo yeroo hojjetanii yeroo waraabsifatan ogummaa sana namoonni qabanii baay'een isaanii nama afaan Oromiffaa hin beeknedha jechuudha. Egaa argite gaafa viidiyoo tokko audio tokko gara viidiyootti jijjiirtu audiyoon suni wanta inni jedhu jecha inni dubbatu faana wanta wal simu yookiinis immoo
wanta isa faana deemu duukaa hojjechuutu dirqama ta'a jechuudha. Egaa sana gochuu kan dandeessu yoo guutummaa guutuutti sagalee sana yookiinis immoo jecha jedhamu sana yoo beekaa deemteedha jechuudha. Kanaaf egaa amma kanaan duraatitti viidiyoowwan karaa faaruu afaan Oromiffaatiin hojjetaman yoo ilaalle keessumaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti baay'een isaa sadarkaan isaa kan gadi bu'eedha jechuudha. Sadarkaan isaa baay'ee kan gadi bu'eedha. Even amma yerootti sa'aatii teknooloojiin babal'ate kanatti illee wanti fooyyee hin jiru siin jechuu fedheeni. Sababni isaa namoonni ogummaa sana qaban namoota afaan Oromiffaa hin beekneedha baay'een isaanii kan hojjetanii jechuudha. Kanaaf Tasfuu Istuudiyoon immoo sa'aatii kanatti ka'uun isaa keessumaa guddina tajaajila afaan Oromiffaa irratti jiru hedduu dachaadhaan kan fooyyessee mul'ateedha jechuudha. Kan fooyyessee mul'ateedha. Qulqullina kaameeraatiin, editingii dhaan akkasumas immoo jechoota faarootii fi viidiyoon sun walii wajjin deemuun wal simsiisuudhaan ija namaatti wanta hawwatu hojjeteeti yeroo inni itti agarsiisaa jirudha jechuudha. Kanaaf egaa kallattii kamiitiin namni Tasfuu Istuudiyoo kana bira dhaabbatee jajjabeessuun dirqama keenyadha jechuudha. Sababni isaa nuyi yoo hin jabeeffatin, nuyi yoo deeggarsaan biran dhaabbatin namni tokko qofaasaa fiigee deemuu hin danda'u jechuudha. Nuti garuu yaadaanis ta'e maallaqaanis maateeriyaalii garaa garaatiinis deeggarsaan namoonni biyya keessa jirruu fi biyya alaa jirru bira dhaabbachuun dirqamadha jechuudha amma dandeettii keenya. Kanaaf egaa guddinni afaan Oromoo asumarraa eegalaa jechuudha. Guddinni afaan Oromiffaa asumarraati kan inni eegalu. Qulqullinni isaa kan eeggatee fi sadarkaa isaa kan eeggate hojiin tokko afaan Oromiffaatiin hojjetee gaafa fuula namaatti dhiyaatu sadarkaa addunyaatitti fudhatama guddaa argateeti kan inni mul'atu jechuudha. Kanaaf egaa yeroo tokko maaltu mul'ata seete irra caalaa namni tokko gaafa jabaatee ka'u namoota keenya bira wal guddisuun hin jiru jechuudha. Wal guddisuun, wal bira dhaabbachuun, wal deeggaruun amala kana hin qabnu, aadaa kana hin qabnu jechuudha. Faallaasaa wal kuffisuudhaaf, walitti inaafuudhaaf yookiinis immoo wal dadhabsiisuudhaafidha kan nuti adeemnu jechuudha. Kanaaf kana gochuun nurra hin jiraatu. Namni tattaaffii godhu bira dhaabbannee ogummaa isaa sana yaadaan deeggarree bira dhaabbannee sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti akka inni ce'u taasisuutu nurra jira malee wal dadhabsiisuun nurra hin jiraatu. Even namni tokko yeroo jabaatee ka'u wanta inni biizinesii guddaa hojjechaa jiru namoota tokkotti fakkaachuu danda'a jechuudha. Tasfuu Istuudiyoo yoo ilaalte garuu gatii gadi bu'aadhaan faaruu namaa hojjechaa jirudha jechuudha. Even sadarkaa Finfinneetti yoo madaalchifne dachaa warra Finfinneen hojjetaniin gadi bu'ee kan Tasfuu Istuudiyoon hojjechaa jiru jechuudha. Kana biraan namoonni ijoolleen harka qalleeyyii jiru, ijoolleen gargaarsa hin qabne jiru. Even faaruu dandeettii ajaa'ibaa qabaatanii isaan deeggarsa dhabanii viidiyoo kanallee hojjechuu kan dadhaban bira dhaabbachuudhaan Tasfuu Istuudiyoon har'a gatii gadi bu'aadhaan faaruu kana kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Egaa inni sadarkaa viidiyoo isaatiitii fi sadarkaa qulqullina hojii isaatiin yoo wal bira madaalchifne kaffaltii isaa ilaallee baay'ee garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Garaagarummaa guddaa dachaa meeqatu gidduu jira jechuudha. Kanaaf egaa mucaan kun yookiinis immoo namni kun jabaatee gara fuulduraatitti ijoollee keenyas jabeessee ofii isaatiis immoo sadarkaa tokkorraa sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jajjabina guddaa gochuutu nurra jiraata. Kallattii kamiin iyyuu nuyi amma dandeettii keenya amma namoonni baay'een gargaarsa gaafa jedhamu deeggarsa gaafa jedhamu
maallaqa guddaa namarraa kan eegan hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Maallaqa guddaa kan caalu garuu maallaqa caalu garuu yaadadha jechuudha. Jajjabaadha, jabaadhu, itti fufi, hojiin kee gaariidha. Kana immoo bakka dadhabina isaa immoo asitti immoo kana fooyyessi jedhamee namni yaada hoggaa sii kennu hojii qabatte irratti jabaachaa deemta malee duubatti hin deebitu jechuudha. Kanaaf Tasfuu Istuudiyoo toora miidiyaadhaanis haa ta'u, toora miidiyaa hawaasummaatiinis haa ta'u, kallattii barbaachisaa ta'een yaadaanis, maallaqaanis, maateriyaaliidhaanis namoonni biyya keessaa biyya alaa jiran ammas irra deebi'een dubbadha. Amma dandeettii isaanii akka isaan bira dhaabbatanii ergaa koon dabarsaa jechuudha. Tolee, dhumarratti ergaa addaa yookiin ammoo dhaamsi addaa ati qabdu yoo jiraatte keessumaa tajaajila afaan Oromoo edda kaasnee Tasfaa Istiidiyoon tajaajila afaan Oromoo irratti hundaa'e jenneerra atillee sana sirriitti bal'inaan nu ibsitee jirta. Ergaa fi dhaamsi addaa hordoftoota amantii kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo addunyaarra jiran jechuun biyya keessa fi ala kan jiraniif akkasumas ammoo kutaa tajaajilaa sadarkaa garaagaraa irratti kan argamaniif dhaamsati qabdu yoo jiraate dhumarratti dhaammachuu dandeessa. Egaa dhaamsiin qabu ummata amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordofanii hundumaaf kan hin jedhu kutaalee garaagaraa irra kan jiran naannoo garaagaraa irra kan jiranii Tasfuu Istiidiyoon hojii hojjechaa jiru kana toora miidiyaatiin argaatiin jiru. Darbees immoo ijoolleen baay'ee akka isaan ba'aa jiran inni argu. Akkuma dura dubbachaa ture karaa danda'ame nama dandeettii isaanii akka isaan bira dhaabbatan ergaa koo isa jalqabaadha. Inni lammaffaan namoonni kutaa garaagaraa irra jiraatan akkasumas kutaa keessumaa kutaa lallaba biyyaarra namoonni jiranii Tasfuu Istiidiyoon seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo seeraa fi heera ishee eeggatee faaruuwwan ammoo hojjetamaa jiran keessumaa afaan Oromiffaa irratti kan ba'aa jiran irratti deeggarsa godhanii fi bifa kamiin viidiyoo isaa kanallee akka inni waraabbachuu danda'u mana kiristaanaa garaagaraatti illee akka inni waraabbachuu danda'uuf haala akka isaan mijeessanii ergaa koo dabarsaa fi inni biraan ijoolleewwan amma keessumaa tajaajiltoonni faarfattoonni fi lallabdoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti tajaajilaa jirtan lallabas haa ta'u faaruus haa ta'u kottaati Tasfuu Istiidiyoo biratti hojjedhaa ofii keessaniifis viidiyoo qulqullinaa ta'e sadarkaa isaa eeggateen kan isin waraabamtanii lammaffaa immoo jajjabina mucaa kanaatiif illee viidiyoo isin hojjettan hedduu waan isa fayyaduuf kallattii kamirra kan jirtan hundi keessan kottaati isa biratti faaruu keessan gara audioodhaan kan jirullee gara viidiyootti deebisaa warroonni gara fuulduraatti illee hojjechuudhaaf hawwii qabdan illee viidiyoos ta'u audioos gara fuulduraatitti Tasfuu Istiidiyoo filannoo keessan taasiftanii dhuftanii isa biratti akka hojjettanii mucaa kanas jajjabeessitan ergaa koo qabuudha jechuudha. Hayyee nagaan turii turtii gaarii siif hawwineera. Ishee ulfaadhaa galatoomaa isinis. Qophiin keessummaa keenya akkuma itti fufetti argama. Nu duukaa bu'aa isiniin jechaa keessummaa keenya ittaanuttan sin dabarsaa baga nagaan gara Tasfaa Istiidiyootti dhuftanii maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan? Tole galatoomaa jechaa ani maqaan koo Faarfataa Daani'el Baaneen jedhama. Kanan dhufe kutaa lallaba godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu mana amantaa qulqulluu Mikaa'eliirraan dhufe. Egaan kanan jiraadhus ammatti Hamboon jiraadha. Tole baga nagaadhaan dhuftee siin jennaa mee gara Tasfaa Istiidiyoo akka dhuftuuf wanti sababa ta'e maali? Egaan egaa Tasfaa Istiidiyoo yeroo dhiyoo haa jammaruyyuu malee
Tasfaa istiidiyoo kana otoon jalqabiin dura tasfaa faanas waliin barachaa turre. Haa ta'uuti yeroo madhiyyoo asitti yeroo tasfaa istiidiyoo jammarutti jajjabina inni qabu nu faana deemee yeroo nuti tajaajila afaan oromoo gaggeessinu kan nuun waraabaa ture waan ta'eef yeroo sanallee nuti itti qoosaa turre. Amma garuu yeroo teenya ilaallu tasfaa istiidiyoo baay'ee kan namatti toluu fi jajjabina kan namatti horu kan hamilee nama ta'uusaa irraa hubadheen jira. Tolee, jajjabina Tasfaa Istiidiyoo bifa kanaan ibsitee keessumaa Tasfaa Istiidiyoon tajaajila afaan oromoo irrattidha kan inni xiyyeeffannoo guddaadhaan hundaa'ee yeroon siin jedhu tajaajila biraa hin hojjetu jechuu koomitii tajaajila biraallee yoo hojjete keessumaa tajaajila afaan oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaanii mee tajaajila afaan oromoo kana wal qabatee bu'aa bayiiwwan hedduutu namoota hedduu qunnamaa ture faarfattootas haa ta'uu gama lallabaatiin haa ta'uu gama tajaajila hedduutiin jechuudha. Tasfaa Istiidiyoon kanarratti furmaata ta'a jettee yaaddaa? Furmaata yoo ta'e yoo akkamittiin jajjabaachuu qaba? Egaa yaadni kun baay'ee gaariidha. Akkuma jechuuf yaalte Tasfaa Istiidiyoon kun kan duraan hawwaa turre maaliif yoo jette miidiyaan afaan oromootiin namoota fudhatee gara tajaajilaatti deemsisu hedduun jiraachuu dhiisuu mala afaan oromootiin gaafa dubbannu. Har'a garuu namoonni baay'een Tasfaa Istiidiyoo qofaa otoo hin taane kanneen tattaaffii gochaa jiran hedduun jiraachuu malu. Garuu Tasfaa Istiidiyoon immoo irra caalaatti bu'ee bahee bakka deemnu hundumaatti deemee tajaajila afaan oromootti xiyyeeffachuun ijoollota keenya walitti qabee faaruudhaanis barumsaanis kutaa hundumaatti kan akka godina shawaa kanaatti deemee walitti qabaa jirudha. Baay'ee namatti tola. Darbees tiitinnaa ittiin inni tajaajila ijoollee kana simatee fudhatu kan namatti tolu waan ta'eef kana qofaas miti Tasfaa Istiidiyoon bareechee akkaataa namaaf galuu danda'utti qooqa isaan ittiin dubbachuu danda'an miidiyaa kanaan bareechee yeroo akkasitti qopheessu baay'ee nutti toleera. Gara fuulduraattis miidiyaan kun nu jajjabeessa nu faana ta'a jennee yaadna. Kanaaf miidiyaa kana baay'ee nutti tolee jiran jedhan akka gootti. Dhumarratti ergaa fi dhaamsi ati qabdu keessumaa hordoftoota amantaa kiristaanaa ortodoksii tawaahidoodhaaf dhaamsi ati addatti qabdu kutaa tajaajila garaagaraarra kan argaman jechuunis biyya keessaa fi ala ta'anii kutaa garaagaraarra kanneen tajaajilan faarfannaan haa ta'uu lallabaan haa ta'uu barsiisuudhaan haa ta'uu kanneen garaagaraatiin kanneen tajaajilaniif dhaamsi ati qabdu akkasumas ammoo Tasfaa Istiidiyoo akka jajjabeessaniif akka cimsaniif wanta ati dhaamtu yoo jiraate. Tole waan kanarratti kanan jechuu barbaadu ani Tasfaa Istiidiyoo kana erga qabannee jajjabeeffachuu nu barbaachisa. Maaliif yoo jenne Tasfaa Istiidiyoon kun nama bu'aa bayii hedduu keessa darbee yoo naan gahe waan ta'eef amma edda as gahe immoo kun jalqabbii ta'uu danda'a. Gara fuulduraatti waan guddaan isa eeggachuu danda'a. Isa kanaaf immoo isa arganne kana yoo jajjabeeffanne gara fuulduraatti cimee kan hojjetu ta'uu mala. Kanaaf ana akka kootti waan jechuun malu uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa kan tajaajila afaan Oromoo kanarratti quuqama qabu hundumtuu miidiyaa kana bukkee dhaabbatee yaadaanis ta'e qarshiin tajaajilee akka inni jajjabaatu jajjabeessuu akka qabnus yaada koo dabarsuun barbaada. Kanarraan kan nafe isaanis jabaatanii akka gara fuulduraatti ciman isaanan gaafadha. Hayyee turtii gaarii galatoomi. Galatoomaa isinis. Qophiin keessummaa keenyaa ammas akkuma itti fufetti jira. Akka irraa barattanii fi ittiin bu'aaraa akka jirtan abdii guddaa qabna. Gamanumaan gama keessummaa keenya itti aanutti as hin dabarsa. Maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftanii baga nagaan gara Tasfaa Istiidiyootti dhuftan? Tole galatoomaa jecha ani maqaan koo Qanaatee Getaachoo jedhama. Kan inni irraa dhufes godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo mana amantaa qulqulluu Abu'ee Gabra Manfas Qudus irraati. Tolee baga nagaadhaan gara Tasfaa Istiidiyootti dhuftee siin jedha. Mee Tasfaa Istiidiyootti akka dhuftuuf wanti sababa ta'e maali? Waa'ee istiidiyoo kanaa wanta ati quba qabdutu jira moo bifa kamiin gara istiidiyoo kanaatti dhufuu kan dandeesse? Tole ani gara istiidiyoo Tasfaa Istiidiyoo kanatti kan hin dhufee fi tajaajiloota afaan Oromoo irratti kan inni laachaa jiru irratti hundaa'uudhaan akkasumas baay'ee waan inni itti gammadeeruuf namoota baay'ee faarfannaa irrattis ta'ee tajaajila gama amantaa ortodoksiitiin jiru kan inni irratti kennu irratti baay'ee waan natti toleeruuf isatti gammaduudhaan tajaajiloota baay'ee waan inni kennaa jiruuf faarfattoota illee akkasuma faarfannaa baasuudhaaf waan namoota barbaadan hundumaa ijaan gargaaruuf kanaafan gara kanatti dhufuu barbaade.
Tolee, baga nagaan dhuftee keessumaa Tasfaa Istiidiyoon tajaajila afaan Oromooti. Xiyyeeffannoon isaa harki caalaan jechuu kooti. Tajaajila afaan Oromoo irratti muudannooleen hedduun faarfattoota isaa ta'uu kutaawwan tajaajila garaagaraa jechuudha. Lallabaan haa ta'uu, barsiisummaan haa ta'uu yeroo garaagaraatti waraabamee gama CDtiin gama VCDtiin gurra hawaasaa kan ga'an irratti muudachaa turuusaa namuu quba qaba. Muudachaallee akka jiru namoonni quba qabanis jiru, quballee qabna. Mee bifa kanaan Tasfaa Istiidiyoon yeroo ammaatti tajaajila afaan Oromoo irratti hundaa'ee dhaabbachuun isaa maal bu'aa buusa jettee yaadda? Tole, egaa gama tajaajila inni bu'aa inni buusu irratti hundaa'uudhaan kanaan dura namoonni baay'een faarfannaa baafachuudhaaf illee lallaballee lallabuudhaaf viidiyoon isaan ittiin hojjetan akkasumallee wantoonni garaagaraa faayidaa inni buusuuf baay'ee jira jedheetan kan ani yaadu. Akkasumallee namoota baay'eedhaaf asitti faarfannaa hedduu kan inni ganna darbe kanallee kan inni hojjeteeru quba kan ani qabu. Isaan irratti hundaa'uudhaan illee namoota baay'eedhaaf haala qarshii irratti hundaa'uun illee qulqullina VCD isaa irratti hundaa'uun illee wantoonni baay'een isa gargaara. Wantoota baay'eetu gama sakaan irraatii adda isa godha jedheetan kan ani yaadu. Akkasumallee gama qarshiitiin namoota baay'ee biratti fudhatama kan inni argate. Qulqullina isaatiin illee yoo jenne gama VCD hojjechuutiinis yoo jenne akkasuma qulqullina baay'ee waan qabuuf fudhatama guddaa qaba jedheetan kan inni yaadu. Tole, mee edda hangana jenne dhumarratti ergaa fi dhaamsi hordoftoota amantaa kiristaanaa jechuunis hordoftoota ortodoksii tawaahidootiif wanti ati dhaamtu akkasumas jajjabina Tasfaa Istiidiyoo kana bira dhaabbatanii gara fuulduraatti waliin tajaajila afaan Oromoo bal'isuu irratti gahee isaanii akka taphataniif wanta ati jettu yoo jiraate? Tole, egaa jajjabina isaaf kaniin ani jedhu namoonni baay'een akkasumallee faarfannaa hojjechuudhaaf akkasumallee lallaballee hojjechuudhaaf kanneen yaadan jiraachuu danda'u. Akkasuma bakka kanatti godina baay'ee dhiyaatee waan jiruuf kanaan dura magaalaa guddittii kan biyya keenyaa kan taate Finfinnee deemanii hojjechuudhaaf deemsa tiraanspoortii illee baay'ee waan isaan irratti fixuuf yaada bal'aa waan isaan ta'u rakkina guddaa keessa waan galaniif yaadanii kan dhiisan jiraachuu hin danda'u. Ammallee akkasuma kanneen kana yaadaniif as dhiyaatee waan jiruuf kana yaaduudhaan gama tiraanspoortiitiinis yaaduudhaan dhufanii bakka kanatti qulqullina waan qabuuf asitti akka isaan hojjetaniin jedha. Dhaamsa gara biraan kan ani qabu kan wajjin kan wal qabate namoonni dhufanii jajjabina namoonni gurguddoon bakka gurguddaa kan jiran biyya keessas biyya alas kan jiran illee nama kana Tasfaa Istiidiyoo kana gargaaranii bakka guddaa kan inni ga'uuf abdii keenya akka nuuf ta'uuf akka isa gargaaraniif hin jedha kanuma. Ayyee, galatoomii, turtii gaarii. Galatoomaa isinillee. Kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubii Tasfaa Istiidiyoo, qophiin keenya keessummaa yeroo hedduuf isiniif qabannee dhiyaanne kan hangaarraa kana fakkaata. Yeroo itti aanutti qophii biraatiin keessummaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwina. Galatoomaa, nagaan tura.